waggaa sadii guutuu damooza malee ishee hojjisiisaa baate gaafa biyya galtu siif kenna jechaa akka turtee fi mucayyoo kana mastaawatii qulqulleessi jetteeni yommuu isheen mastaawatii qulqulleessuu deemtee maskootii irra dhaabbattutti daa'ima waggaa 10 itti ergite yeroo inni balbala san cufu daa'imti waggaa 10 kuni mucayyoon kun harki isheellee barriin irraa kutee achirraa gadi kuftee akka lubbuun ishee baateedha kan dubbatamaatii jiru jechuudha. Waan baay'ee akka garaa nama nyaatudha. Walumaa galatti sababbiin ittiin ajjeefamteef sababa maallaqa kennuu diddaa irraa kan ka'eedha. Akkasumallee abbaan manaa ishee yeroo ammaa kana keessatti lubbuun isaa darbee jira kan jedhullee jira jechuudha. Suuraa ijoollee isheetii fi abbaa manaa ishee uffanni gallakkifameetidha kan jiru. Rabbiin balaa akkanaa kana nama haa oolchu. Ashama harka fuunee hordoftoota masaarsituuf jarra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii gootti dabalama. Warroonni maatii goostaa ta'in hordoftan guddaa galatoomaa sanan jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo hedduutu akka garaa nama nyaatuniidha kan walitti deebinee obboleettiin kun biyya Beeruutii keessatti yeroo darbe keessa du'uun ishee ni yaadatama. Akkasumallee abbaan manaa ishee yeroo kanatti of ajjeese jechaa kan jiranillee jiran jechuudha. Haadha ijoolleettiin mucayyoon kuni. Sababbii isheen ittiin ajjeefamte yookiin immoo dura akkuma dhagahaa turre hundumti keenyayyuu mastaawatii osoo qulqulleessaa jirtu achirraa kuftee akka duutedha jechuudha. Garuu isa duuba mootu iccitii maaltu jira akkamitti du'uu dandeessee kan jedhu waan hedduutu akka garaa nama nyaatudha jechuudha. Hundumti keenyayyuu warroonni biyya ormaa keessa jiru wanta irraa of eeguu qabnu jechuudha viidiyoo kana irraa. Kan du'e jira rabbiin lubbuu ishee haa maaru maatii isheetiif jajjabina haa kennu jechuudha. Waan baay'ee akka garaa nama nyaattu namni kun haadha ijoolleeti jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana keessatti lubbuun ishee darbee jira. Erga duuteellee mucayyoon kun daftee reeffa ishee akka achii hin ka'inidha jechuudha. Mucayyoon kun osoo hojjechaa jirtu mana hojjettu san keessatti damoosni akka kennamaa fi hin turredha. Waggaa 3 akka jedhaa jiranitti warra itti dhiyaatanatti fakkaata. Waggaa 3 osoo damooza isheedhaaf hin kennin turanii gaafa biyya galtu siif kennina jechaanii akka turanii fi yeroo nama isheen itti duute kun yeroo galmaata gara biyyaatiif geessu irrattidha jechuudha. Namittiin ishee mastaawatii qulqulleessi jetteeni bakkeen isheen irra dhaabbattu baay'ee xiqqoodha. Sana booda erga isheen mastaawatii qulqulleessuu deemtee booda daa'ima waggaa 10 itti ergitee barrii cufii yommuu daa'ima kanaan jettu daa'imti kun waggaa inni deemee balbala san yookiin maskootii san cufu harki ishee irraa citee mucayyoon kun achirraa gadi kuftee kan lubbuun ishee baatee jechuudha. Warroonni itti dhiyeenyan ishee beekan akkasitti yeroo kana miidiyaa irratti kan dubbatamaati dhiyaa jiru jechuudha. Sababbiin isaa kan namittiin kunillee gochuu dandeesseef qarshii waggaa 3 kana waan kafaluu hin dandeenyeef mucayyoo kana lubbuu dabarsuudhaaf malatti fakkaata. Sababbiin isaa damooza waggaa 3 jechuun birrii xiqqaa miti. Baay'ee tokko ulfaata isa dhugaa dubbachuudhaaf waggaa 3 ishee bira dadhabdee har'a garuu du'aan akkana ishee godhuun ishee baay'ee tokko garaa nama nyaata jechuudha. Namni birriyyoo osoo dhoowwatee gara biyyaa nama galchee waan tokkodha. Maaliif qabaattus dhabdus ijoollee isheetiif yoo jiraatteyyuu waan guddaadha jechuudha. Har'a garuu ijoollee ishee gattee biraa deemtee jirti jechuudha. Waan hedduu akka garaa nama nyaatu isa dhugaa dubbachuudhaaf haadha ijoollee akka taateedha mucayyoon kun jechuudha. Waggaa 3 muluu ishee bira hojjettee genzaba malee jechuudha. Kafaltii tokko malee osoo isheedhaa hin kafalamin waggaa 3 guutuu ishee bira hojjechaatii akka turteedha jechuudha. Sana boodallee garuu qarshii kana kennuufii hin dandeenye sababa kanaan akka isheen duutu tooftaa isheen ittiin malattee mucayyoo kana ajjeestee fakkaata jechuudha. Waan hedduutu akka garaa nama nyaatudha. Egaa obboleewwan keenya hanga biyya ormaa keessatti hojjennu mana ormaa keessatti hojjennu keessatti waggaa 3 mitiitii ji'a 3 damooza malee obsuun hin ulfaata jechuudha. Sababbiin isaa damooza nama dhoowwatanii dhumarra wanti isaan namarratti yaadan hin beekamu jechuudha. Mucayyoo kanallee sababbii birrii kana kafaluufii hin dandeenye irraa waan ishee ajjeeste fakkaata. Sababbiin isaa birrii waggaa 3 of biraa qabaattee mucayyoo kana osoo hin kafalin deebitee immoo gaafa biyyan galtu sii kaffala jechaanii turte. Namittiin kun akka birrii hin qabnes kan dubbachaa jiran jechuudha. Birrii kana waan kafaluu hin dandeenyeef mucayyoo kana tooftaa kanaan itti maltee ajjeeste jechuudha. Ammas yoo ta'e uummanni Itoophiyaa cinaa dhaabbatanii biiroos ta'eeyyuu mucayyoon kun lubbuu isheetinis dabartuu namittiin kunis osoo seeratti dhiyaattee
dafqa mucayyoon tun itti dadhabde ijoollee isheetiif ergite ana akka nama tokkootitti baay'ee tokko natti tola jechuudha. Haati isaanis jiraachuu baattu garuu dadhabbiin isheen waggaa 3 mana ormaa keessatti dadhabde osoo kantuutti hafuu baate baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha. Macheem uummanni kana dhagahee waan callisullee natti hin fakkaatu jechuudha. Bichaa baay'ee ulfaata. Kanaaf damootni nuuf hin kennamu yoo ta'e waggaa 3 ji'a lama caala dabarsuun hin barbaachisu. Sana booda maallaqa ofii gaafatanii irraa fudhachuudha. Yaa isaan nama qaxaru ta'eeyyummootu san caalaa hojjechuun hin barbaachisa jedheeti an hin yaadu jechuudha. Harramciyyoon kun sababiin isheen itti lubbuu ishee dhabama ta'e yookiin duuteeni sababa birriitiin natti fakkaata jechuudha. Sababbiin isaa waggaa 3 birrii waggaa 3 of biraa qabaattee gaafa biyya galtuun sii kenna jetteeni sa'aatii mucayyoon kun biyyatti galuudhaaf kaatu irratti haala kanaan mastaawotii qulqulleessitteeni sana booda daa'ima itti ergitee mucayyoo kana ajjeechisiistee jechuudha. Kana jechuun mucayyoon kun duutellee akka lafa sanitti kuftee jirtullee osuma beekanu reeffi ishee sa'aatii san hunda akka iddoo san taa'u taasisan jechuudha. Harki ishee irraa citee daa'ima macheen daa'imti waggaa 10 daa'ima xiqqaa miti. Barri itti cufee mucayyoo kana harki ishee irraa citee achirraa gadi kuftee lubbuun ishee dabartee deebitee immoo reeffi ishee achitti taa'aa wali guyyaa muluu jechuudha. Nama reeffa ishee yookaan kaasu dhabame jechuudha. Kun shira namittiin ishee itti xaxxee yookaan immoo akka isheen lubbuun ishee kara kanaan baate damooza ishee hin gaafatamneefis ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif ofii isheetiif kuftee duute jedhameetii namni akka dubbii qorsiisee dhiisu yookiin isheetti akka sababa hin taane gochuu barbaade natti fakkaata. Macheem dhugaan hin qallatti malee hin jettu mucayyoo kanallee rabbiin dhugaa isheedhaaf haa barbaadu. Maatii fi firoottan isheetiif rabbiin jajjabina haa kennu ijoollee isheetillee immoo rabbiin isheedhaaf haa guddisu dhugaa iddoo akka garaa nama nyaatti jechuudha. Akkasumallee mootii abbaan manaa ishee of ajjeesee jira jechi jedhullee jira jechuudha. Miidiyaa warra Habashoota irratti warroonni dubbachaa jiranis jiru suura wayiitillee kan maxxanfame jira jechuudha. Barzaafii yookiin muka wayii irratti nama uffannise dhugaa haa ta'u soba haa ta'u garuu ani hin beeku. Haati manaa koo duute haati ijoollee kootii duute ani jiraachuu hin danda'u jedhee akka waan inni of ajjeesettillee kan dubbachaatii jiran jechuudha. Hangam dhugaadhaa sobaa garuu isa kanallee keessaa hin beeku garuu akka jechaa jiranitti yookiin suuraan ka'ee gadi lakkifametti akka abbaan manaa isheetillee of ajjeesee jirudha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Waan baay'ee akka garaa nama nyaatudha. Egaa dhugumaan dhugaattis abbaan manaa ishee kun dhuguma du'ee ta'e taanan hedduu akka nama gaddisiisa. Sababbiin isaa haati isaanii haati ijoollee kanaa haala kanaan biyya ormaatitti dadhabdee sababa kana lubbuun ishee yoo darbu abbaan manaa isheetillee haala kanaan yoo of ajjeesu ijoolleen isaanii gidduutti haadhas abbaas dhabuun isaanii baay'ee takka waan nama gaddisiisudha. Waan baay'ee takka namatti dhagahamudha. Kanaaf nuti biyya ormaa keessatti gaafa hojjennu kan nu eegu rabbiidha. Rabbii gaditti garuu nuti of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf nuti Itoophiyaan yeroo baay'ee ofii keenyaaf osoo hin taane duursa kan laannuuf hojiidha jechuudha. Yeroo baay'ee hundi keenya jechuudha ijoolleen Itoophiyaawii jedhame akka saba birootii miti akka saba biraa duursa ofii keenyaaf hin laannu jechuudha. Hojiidhaaf jechuudha. Kanaaf mastaawotis nu qulqullaa yoo ta'e of eeggannoo gochuudhaan damooza keenyas nu hin kennan yoo ta'e waggaa baay'ee isaan bira hojjechuu dhiisuun furmaata jechuudha. Gaafa birriin isaan bira turu birrii san nuuf kafaluu irratti ni rakkatus ni mararas jechuudha. Akka waan nuti itti dadhabnee birrii san nuuf kafaluu ni qabu jechuudha. Nuuf kafaluu qabu dafqa keenya garuu gaafa birriin sun isaan biratti baay'atu immoo isaan mararaa deemti jechuudha. Kanaafiyyuu tarkaanfiin isaan irratti fudhatan gaafa san nu ajjeesuu ta'a jechuudha. Tarkaanfii biroo osoo hin taanina kanaaf akkasitti lubbuu keenya sababa garaagaraatiin nu dabarsuu danda'ani. Maallaqni hojjetamee itti bahama lubbuun ofii garuu maallaqaan namaaf hin deebitu jechuudha. Har'a ijoolleen mucayyoon kun waa hedduutti hir'istee deemte. Ijoollee isheetitti ni hir'atte har'a jechuudha. Ijoolleen ishee haati keenya har'a boru nu dhufti jedhanii osoo ala gadi eegenu har'a garuu akka baatetti hafti mucayyoon kun jechuudha. Waan hedduu akka garaa nama nyaatu dhugaan viidiyoo isaanii dhagee jennaan hedduu takka garaa na nyaate jechuudha. Hangam akka guggutiidhaan isaan eegaa turan hin dhufti har'a boru dhuftiidhaniiti hangam akka isaan guggutiidhaan mucayyoo kana eegaa turan jechuudha. Har'a garuu yommuu isheen karaatti jalaa haftu baay'ee tokko garaa nama nyaata jechuudha. Ijoolleen ishee waggaa hedduu ishee hawwitee
haadha keenya argina jedhanii garuu osoo haadha isaaniitti sin argina mootu haala kanaan hafuun isaanii hedduutu akka garaa nama nyaata jechuudha. Innaa miidiyaa san dhaggeeffatanii yoo jiraattan dhugaa baay'ee akka garaa nama nyaata. Abbaan illee akka of ajjeesee jirudha kan dubbatanii dhugaa haa ta'u osoo haa ta'u garuu ani hin beeku. Mucaan kun dura waan ijoollee qabdullee hin seene garuu haadha ijoollee ta'uu isheetillee barii jira jechuudha. Suuraa ijoollee isaaniitii fi isheetii fi akkasumallee nama of ajjeesee jiru yookiin mukarratti of fannisee jiru suuraan bakka tokkotti gallakkifamee jira jechuudha. Miidiyaa warra Amaaraa irratti dhugaa ta'aa maal ta'aa ani hin beeku jechuudha. Bichaa gadda hangana hin jedhamnedha ijoollee irratti kan galee sababbiin isaa haadhas abbaas yeroo tokkotti dhabuun hedduu akka nama gaddisiisa jechuudha. Biyya ormaa keessatti dadhabbii biyya ormaa hundummaan keenya iyyuu kan beeknudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa takka miti daqiiqaa takka ofii keenya fillaannu hojii isaaniitiif malee jechuudha. Yeroo baay'ee nuti hojiidhaaf kan dursa laannu akka saboota biroo maal jechuu osoo hin taane jechuudha. Hin nyaanne hin dhugne hin boqannaa osoo hin taane nuti hojiidhaaf jechuudha. Kanaaf warri mastaawatii qulqulleessan illee asaddaa oomuu baatu qulqullaa'uu baatu dhimma isaati hafu kan lubbuu keenya nuuf caalu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Birriin har'a nuti hojjennu illee lubbuu keenya nuuf deebisuu hin danda'u. Kan du'e du'ee jira, qurxiidhaan du'ee jira. Kan jiru garuu idimee isaa lekkii gaddaan jiraata jechuudha. Idimee isaa muluu hanga umuriidhaan jirutti ijoolleen tun amma gammachuun argattu jechuudha. Maaliif haati isaanii nuuf dhufti jedhanii osoo eeganu haati isaanii karaatti jala haftee jechuudha. Ijoollee kanan jiraachisa jettee isaaniif biyyaa baate qarshii ishee osoo hin argatiin akka dadhabdetti osoo itti hin boqatin lubbuun ishee darbee jechuudha. Yookiin ijoollee isheetiif hin taane ijoollee isheetiif jaalala kennitee ijoollee ishee hin guddifanne qarshii argattee qarshii saniinillee ijoollee ishee hin gammachiisne waggaa 3 muluu birriin isaan bira taa'uu jechuun baay'ee ulfaata. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha haadha ijoollee takkaatetti. Ijoollee isheetillee guddifachuu, ijoollee isheetillee haala waan barbaaddesan gochuu fi osoo hin danda'in akka dabarteedha lubbuun ishee ana kanaaf galu jechuudha. Maaliif hojjettan waggaa 3 birriin jara bira erga taa'e maal biyyatti ergattire keessattuu birriin beeruti damoozuma gaariillee miti waan ta'eef jechuudha. Dadhabbiidha sanuu biyya san keessatti irra caalaan hojiidha malee maallaquma gaalirree argataniitii miti. Innaa kanaaf kan nu eegu rabbiidha. Rabbii gaditti garuu nuti of eeguun barbaachisaadha. Bakka hin dhaqqabne yookiin immoo bakka nuuf hin danda'amne homaa hin taanu jennee difiratiidhaan bakka san qulqulleessuu osoo hin taane mastaawatis yeroo qulqulleessinu of eeguu. Bakka hin dhaqqabne yoo ta'e immoo hiixannee bakka san dhaqqabnee qulqulleessinaa osoo hin taane haa taa'u xuraayetii alaa fichisiisanii qulqulleeffachuu danda'an malee nuti bakka san qulqulleessina isaan akkas nuun jedhaniif bakka hin dhaqqabne san homaa gochuu hin dandeenyu. Kan nuti hiixannee qulqulleessina yoo jenne achiin yoo gadi kufne nu'iidha kan lubbuu keenya dhabu. Fooq irraa kuftee duute nu jedhu malee maqaa biroo hin qabu jechuudha. Kanaaf isaan yoo seeras jala oolan saniyyuu biyya isaanii keessatti maaltu isaan adabaa miti ni bahan jechuudha. Nuti garuu kan lubbuu keenya dhabne waa hedduu miina maatii keenya ni miina ofii keenyayyuu of dhabnee jirra jechuudha.